Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha. Keessanii jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Norway magaalota garaagaraa keessatti hiriirri mormii ajjechaa Tamiimaa Nibraas Joohar irratti raawwatame mormuu gaggeeffamee jira. Hiriira mormii magaalota garaagaraa keessatti gaggeeffame kana irratti aangaa'onni mootummaa ol aanoon akkasumas hawaasni biyyattiitii fi hawaasni Oromoo Norway jiraatuu fi lammiileen Itoophiyaa Norway jiraatan irratti argamanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduun itti aanu Gujii lixatti humnoonni mootummaa barsiisaa tokko irratti haala safuu hawaasaa cabsee fi seera fi naamusa humni mootummaa waraanaa tokko qabaachuu qabu cabsuudhaan gocha hammaataa irratti raawwatanii jiru. Gochi hammaatan humnoonni mootummaa barsiisaa kana irratti raawwatan nu gaddisiise jedhanii jiru jiraattonni. Akkasumas gochi humnoonni mootummaa bilxiginnaa raawwatan kun hawaasa bal'aa kan dheekkamsiise jedhamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatu. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa bilxiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa bilxiginnaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Har'as Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa bilxiginnaa irratti raawwateen injifannoo gagabbataa argadhe yoo jedhu odeeffannoo nu ga'e akka itti aanu kanatti qabannee jirra isiniin geenna. Oduu biyya alaatiin oduu ajaa'ibsiisaa eegdonni pirezidaantii Raashiyaa biyya alaa yoo imalan bobbaa isaanillee qabatanii biyyatti deebi'u jedhamee jira. Kuni maaliif akka ta'e qabannee jirra. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Norway magaalota garaagaraa keessatti hiriirri mormii ajjecha dhalattuu Itoophiyaa Tamiimaa Nibraas Joohar irratti raawwatame mormu gaggeeffamee jira. Magaalaa Osloo fi magaalaa Bergeenitti hiriirri guddaan gaggeeffamee jira. Tamiimaa Nibraas Joohar torbaan dabre hagayya 24/2025 Norway magaalaa Oslootti nama dhalataa Jarman ta'ee fi Norway jiraatun garjabinaan iddoo hojii isii kunuunsa daa'immaniitti hojjetaa osoo jirtu ajjeefamtee ture. Namni akka ajjechaa isiitiin shakkame kunis to'annaa jala oolee jira. Sirni awwaalcha isii gaafa hagayya 29/2025 raawwatamee jira. Ajjechaan Tamiimaa irratti raawwatame guutuu Norway keessatti rifaatu hamaa uumee jira. Ajjechaa Tamiimaa irratti raawwatame kanaan kan rifatan namoonni garaagaraa yookaan qaamonni garaagaraa gadda ibsatanii jiru. Ministeerri muummee Norway akkasumas aangaa'otaa fi namoonni garaagaraa hedduun gadda ibsatanii jiru. Akkuma guutuu Norweeyitti ajjechaan Tamiimaa irratti raawwatame kun mormii fi rifaatu guddaa uumee jira. Norway Oslootti guyyaa kaleessa hiriirri guddaan ajjechaa Tamiimaa Nibraas Joohar irratti raawwatame mormu adeemsifamee jira. Hiriira gaggeeffame kana irratti aangaa'onni biyyattii sadarkaa garaagaraa argamanii jiru. Aangaa'ota biyyattii hiriirratti argaman keessaa ministeera muummee Norway Joon Geer Stoor akkasumas kantiibaa magaalaa Osloo Anne Lindiboe dura teessu giddugala farra sanyummaa Maanuweelaa Raamiin Osmundsen dura teessuun gamtaa dhaabbilee Maariyaanaa Solberg fi akkasumas namoonni bebbeekamoo biyya Norway fi lammiileen biyyattii akkasumas dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Osloo Buttaa Dafii dabalatee dhalattoonni Oromoo fi lammiileen Itoophiyaa biroo Norway jiraatan kumaatamaan lakkaa'aman bahuudhaan ajjechaa raawwatame cimsanii mormanii jiru. Haaluma wal fakkaatu magaalaa Bergeenitti hiriirri ajjechaa Tamiimaa Nibraas Joohar irratti raawwatame mormu gaggeeffamee jira. Hiriira mormii magaalaa Bergeenitti gaggeeffame irratti kan argaman kaawunsiliin magaalaa Bergeen Kiristiyaan Maayer akkasumas mana marii koonyaa sanatti bakka bu'aan paartii SV Aleksaandar Paapaas Firooyaa Iskijooldi paartii MDG irraa Federeeshinii Oromoo irraa akkasumas lammiilee Norway fi dhalattoonni Oromootii fi lammiileen Itoophiyaa biyya san jiraatan irratti argamanii jiru. Bakka bu'oonni paartilee siyaasaa akkasumas dura bu'oonni hawaasaa haasaa taasisaniin ajjechaa Tamiimaa Nibraas Joohar irratti raawwatame cimsanii balaaleffatanii jiru. Walumaa galatti loogii fi haleellaa sanyummaa tokkummaan mormina jedhanii jiru. Oduun itti aanu Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessatti biyyoota dhiphina bishaanii qaban yookaan immoo hanqina bishaan dhugaatii qaban keessaa takka jedha qorannoon gaggeeffame. Lammiileen Itoophiyaa miliyoona 37 ta'an tajaajila bishaan bu'uuraa akka hin qabne qorannoon haaraan mirkaneessee jira yookaan mul'isee jira.
Qorannoon waloo dhiyeenya kana dhaabbata fayyaa addunyaa fi UNICEFin gaggeeffame akka agarsiisutti Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 37 ta'an tajaajila bishaan bu'uuraa akka hin arganne mul'isee jira. Gabaasni kun akka agarsiisutti qaqqabummaan bishaan qulqulluu baadiyyatti bara 2000tti parsantii 14 ture, bara 2024tti parsantii 71tti kan ol guddate yoo ta'u, guddinni magaalota keessatti garuu akka eeggametti saffisa akka hin agarsiifne ibsee jira. Qorannoon kun babal'ina tajaajila bishaanii, qulqullina, tasgabbii dhabuu siyaasaa fi akkasumas hanqina bajataatiin qormaata keessa akka ture ni agarsiisa. Qorannoo kana keessatti yeroo jalqabaatiif ragaan qulqullina laguu gabaasa kana keessatti hammatamee jira. Gabaasa kana keessatti dubartoonni fi shamarran baay'een isaanii meeshaalee qulqullina qabu tajaajila laguutiif fayyadaman waan ta'eef dhiheessiin gahaa ta'uu dhabuudhaan rakkoo fayyaatiif akkasumas rakkoon hawaasummaa isaa mudatee jira jechuudhaan gabaasee jira. Oduun itti aanu kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horatti humnoonni mootummaa gocha hin taane barsiisaa irratti raawwatuun hawaasa gaddisiisuu fi hawaasa dheekkamsiisuu jiraattonni himanii jiru. Humnoonni mootummaa kun gocha safuu hawaasaa cabse akkasumas gocha naamusa waraana mootummaa kan cabse gocha seera waraana idil addunyaa cabse barsiisaa kanarratti raawwatan jedhanii jiru. Humnoonni mootummaa kunneen barsiisaa huccuu guutumaan guututti irraa baasanii uummata fuula dura dhaabuudhaan gocha irraa hin eeggamne barsiisaa dhaloota qaruu irratti raawwatanii jiru jechuudhaan nu gaddisiisee jira jedhanii jiru. Akka odeessi hawaasa irraa bahe ibsutti barsiisaa Gammadoo Jiloo Bariisoo jiraataa ganda Roophii Maagadaatii fi akkasumas abbaa ilmaanii yoo ta'u, nama nagaatii fi rakkoo siyaasallee hin qabne jedhanii jiru. Humnoonni mootummaa shakkamaadha jechuudhaan qabanii huccuu tokkollee osoo irratti hin hambisin irra baasuudhaan qullaa isaa uummata dura dhaabanii jiru jechuudhaan himanii jiru. Nama badii tokkollee hin qabne kana uummata ittiin sodaachisuuf haala kanaan erga dararanii booda qabanii deemanii ni jiru jedhamee jira. Itti dabaluunis barsiisaan kun barsiisaa rakkoo hin qabnee fi tajaajila hawaasaatti. Qaamota barsiisaa kanatti gocha hin eeggamnee fi hin yaadamne irratti raawwatan kana mootummaan seeraaf dhiyeessuu qaba. Barsiisaa kanarratti illee kanaan booda rakkoo akka hin raawwanne qaamonni dhimmi ilaaluu fi mootummaan hordofuudhaan lubbuu isaa baraaruu qaba jechuudhaan jiraattonni odeeffannoo maddeen garaagaraatii kennan waamicha taasisanii jiru. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Geediyootti sigiga lafaa bakkoota garaagaraatti mudateen miseensa maatii tokko nama 7 dabalatee namoonni 26 lubbuun galaafatamuun gabaafamee jira. Godina Geediyoo aanaa Raaphaa fi aanaa Bulee keessatti sigiga lafaa 7 darbe. Hagayya 20 fi guyyaa itti aanu roobii hagayya 21/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mudatee lubbuu namoota hedduu galaafatee jira. Balaa sigiga lafaa aanaa Raaphaa gandoota Carakaa fi Haroo jedhamanitti mudateen miseensota maatii tokko 7 dabalatee lubbuun nama 9 darbee jira. Hagayya 21/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti aanaa ollaa kan ta'e aanaa Bulee ganda Agamsaatti balaan sigiga lafaa 2 mudatee jira. Balaa mudatee kanaanis namoonni 17 yoo lubbuu dhaban reeffa nama 2 qofatu argame. Reeffi nama 15 hanga ammaa hin argamne jedhamee jira. Ammas irra deebi'uun naannaa sanitti sigigni lafaa biroo mudachuu danda'a jechuudhaan sodaa uumame irraa kan ka'e sakatta'iinsi reeffa namoota hafanii adda citulleen himamee jira. Sababa sigiga lafaa kana kan ta'e rooba cimaa yeroo dheeraaf roobaa ture jedhamee jira. Kanarraa hubatamuu kan qabu namoonni lafa qarree fi lafararraa akkasumas sigigaatuu danda'u irra jirtan of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka taasiftan asumaan isiniif dhaamna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa Bilxiginnaa gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola deemaa jiru irratti haleellaa yookaan tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhataa jiruun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisaa jiraachuu fi injifannoo gagabbataa irratti argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen humnoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasisuudhaan akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa aanaa Horrootti mooraa waraana mootummaa Bilxiginnaa irratti tarkaanfii fudhatee mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasise jedhee jira. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluuqitti tarkaanfii cimaa fudhateen milkaa'e jedhee jira. Mooraa humna riphee lolaa waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasise
Milishaa shanii fi hoogganaa milishaa akkasumas kan biroo haleellaa irratti raawwateen addunyaa kanarraa godaansise jedhee jira. Walumaa galatti hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madoodhaan adabuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo odeeffannoo baaseen ibsee jira. Akkasumas achuma aanaa Horoo Bulluqitti tarkaanfii humnoota mootummaa konkolaataa sirii F1 deemaa turte irratti fudhateen guutumaan guututti hojiin ala taasise jedhee jira. Konkolaataan sirii F loltoota mootummaa 10 baadhattee imalaa turte jedhee jira. Konkolaataa loltoota mootummaa 10 baadhattee imalaa turte tanarratti hattee hidhuudhaan haleellaa raawwateen guutumaan guututti warra irra jiran addunyaa kanarraa godaansise jedhee jira. Konkolaatallee hojiin ala taasisuu ifoomsee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa aanaa Jaardagaa Jaarteetti magaalaa tokkotti seenuudhaan haleellaa raawwatee jira. Haleellaa raawwateenis injifannoo argadhee jira. Aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Aliiboo jedhamtutti seenuudhaan tarkaanfii fudhateen miidhaa dhaqqabsiisuu fi injifannoo argatu beeksisee jira. Dabalata yookaan guutuun odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isiniin geenyu ta'a. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa aanaa Gullisootti haleellaa mooraa waraana mootummaa 2 irratti raawwatuudhaan injifannoo argadhe jedhee jira. Hagayya 31/2025 guyyaa kaleessaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa aanaa Gullisoo ganda Kusaayee jedhamutti kan argamu kaampii waraana mootummaa 2 irratti haleellaa raawwatee jira. Kaampii waraana mootummaa 2 irratti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa kaampicha keessa jiran guutumaan guututti keessa yaasuudhaan gara magaalaa aanichaatti galchee jira jedhamee jira. Haleellaa raawwateenis hedduu addunyaa kanarraa godaansise kaan immoo madoodhaan adabee hedduu hojiin ala taasisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee akkuma nu ga'een isiniin geenna. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Diggattis waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhadhe jedhee jira. Tarkaanfii cimaa loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhadhe jedheen waraanni bilisummaa Oromoo hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa yookaan zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti fufteedhaan tarkaanfii fudhataa jiru cimsee itti fufee jira. Har'as odeeffannoo isiniin geenne kanaan alattis bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhatee jira. Akkasumas bakkoota garaagaraatti zoonilee garaagaraa keessatti guyyaa har'aa tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhatee jira. Zoonii giddugalaa fi kan biroo keessattis tarkaanfii fudhateen milkaa'ee yookaan injifannoo argadhe jedhee jira. Yeroo itti aanutti guutuu odeeffannoo qabannee isiniin geenna. Oduun inni biraa loltoonni mootummaa PP mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Har'as bakkoota garaagaraa irraa loltoonni mootummaa hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiranii waraanni bilisummaa Oromollee simatee jira. Oduu biyya alaatiin oduu ajaa'ibsiisaa tokko isiniif qabannee jirra. Miseensonni eegdota pireezidaantii Raashiyaa Bilaadimiir Puutiin imala gara biyyoota alaa yoo taasisan bobbaan hundi osoo hin hafne gara Raashiyaatti deebisu jedhamee jira. Eegdonni kunneen yeroo gara biyya alaa imalan boorsaa meeshaalee mana fincaanii qabatanii imalu jedhamee jira. Kunis bobbaa isaanii dabalatee waan mara boorsaa kosii kan jedhamu keessatti walitti qabuudhaan gara Raashiyaatti deebisuuf akka danda'aniif jedhamee jira. Gochi hin baratamne kun kan taasifameef dhaabbileen basaasa biyya alaa samuda sagaraa isaanii irraa waa'ee fayyaa isaanii odeeffannoo miira fayyaa isaanii akka hin arganneef jedhamee jira. Gabaasni kun gaazexeessitoota qorannoo fi miidiyaalee oduu hedduun kan mirkanaa'e yoo ta'u akka tarkaanfii fayyaa pireezidaantii Raashiyaa eegutti bal'inaan ilaalama jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.